السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو كوجر جرتو نجا كيسني فيما الحمد لله نجا فيا كينيا سن اللي بكجرتنا تربي نجا فيا سن هاتا سيسو أكو مارجتان كنو أسبيدان رمضان أجل كأبامي جرا الرجودة كان سن أججتن وبربادن وبربرين بربرين موكم بيكم كنو يروحون دميو manatti jechuudha. Barbarree kan nuti daaksisnu barbarree qulqulluu jechuudha. Gaayaa muka saalleessa irraa qanaxxasnee muka beektan miti qimamii waa hunda akka waan mana daakkannutti anuyyuu wallahi kanumarraan fayyadama jechuudha. Jechuun kan manaa kan gabaadhee wanti adda baasee daaksisuun jiru urgaa isaa ittanmoo diimina isaa ittanmoo qulqullina isaa ittanmoo barbarree baay'ee tokko qulqulluu ta'e jechuudha. Maashaallah kun haala kanaan mazaazanii jirra. Yeroo isin ajajattanii asumaan kan mazanuu maal laman barbaachisne jechuudha. Asumaan ajajaa kiiloo keessaniitiin funee isiniif kennina jechuudha. Namoonni barbaadanii waan akka shiroo barbarree kana yeroo garee hin dhumaa achiin hanga qophaa'utti eegama. Kanaaf dursinee daaksisne garuu kun hin xiqqata. Inshallah hedduun immoo itti tura Ramadaaniin galiin qopheessina jechuudha. Kanaaf namoonni barbarreen jedha bismillah asbeezaa Ramadaanaa maatii keessanii barbaadan gara Ramadaan ji'arraayyuu cabeera moo ji'a tokko jettan kanaaf ajajadhaa inshallah ajajadhaa fi bitamee qophaa'ee tamrii qofti ammallee haaraan hin galle Ramadaanaa wanti biraa qopheeffamee dhufee namatti mudduurra waggaa kanaa waan hin ta'anaaf rabbi beekaa. Kanaaf dursitanii ajajachuu qabdu. Wanti biraa wanti akka minaanii yoo hammamtaa iyyuu waa tokko hin ta'u. Minaaniin da'uun akka daakamee fayyadamamurra erga bulee ka'ee yeroo daakuu yeroo bubbulaa bareedaa dhufa. Wanti akka minaanii wanti akka shiroo barbarreen kun jala jalaa akkasinii qophaa'uu fi isinii sirratuuf dursitanii soo ajajattanii bareedaadhaan isiniin jedha inshallah. Kun shiroodha. Shiroonillee kan manatti miicamee goskamee daakamee dhaqimamee wanta argetti nammee ataraa fi shumburaa baaqela wal makamee jechuudha. Atara shumburaa baaqela wal makamee daakamee sisteriituma mazzanaartiin taayim viidiyoo isinii waraaba oduu tiriirsaa jira. Kanaaf inshallah biyya kamiyyuu biyya makiinaan galu hundumayyuu isiniif kan geessinu ta'a erginu jechuudha. Geessuu yeroo jedhamu namoonni tokko akka malee fahamtu akkamitti yoo jettanii hanga manaatti baatamee isinii dhaqu isinitti fakkaata. Namni kamiyyuu namni hanga manaa asbeezaa yookiin meeshaa xixiqqoo hanga manaa fuudhee geessu hin jiru. Namumtiin ergina jedhu kamiyyuu hin ergu malee namni hanga manaa baatee geessu hin jiru. Makiinaa karaa keessanitti isinii ergama. Isin makiinaa sanarraa maatiin keessan fudhata jechuudha malee takayyala yaannee ajaja nama tokko biyya hundarra baatanii mana geessuun sun waan hin fakkaanne. Namoota akkasitti fudhattantu jira gatii ta'ennaan yeroo miidiyaa irratti hanga manaa isinii qaqqabsiisna jettu namaan jettu jechuudha namoonni tokko. Kanaaf namumti asbeezaas ta'ee afata fa'i wantoota xixiqqoo kana namni hanga manaa geessu hin jiru. Tariitii Arabiyaa majlisii meeshaa gurguddaa meeshaa farniicharaa eeyyan hanga manaa sana makiinaa kontiraataan isinii geessamuu danda'a malee isa akka kanaa namni hanga manaa namaa geessu hin jiru. Kana dhugaadhuma jiru asirratti isinitti maanii eeyyan dhugaadhaan ergama makiinaatti maatiin keessan biyyuma sana taanii osoo tiraansportii baasanii dhufin yoo fakkeenyaaf saqqaa ta'ee makiinaa saqqaatti ergama. Saqqaa magaalaa saqqaa dhaabbatanii makiinaa harkaa fudhatan. Yoo aggaaroo ta'e makiinaa aggaarotti ergama. Aggaarorraa dhaabatanii maatiin keessan fudhatu. Akkasuma yoo geembee ta'e yoo eessayyuu ta'e eessayyuu ammas tokko dedoo fa'i dedoo kara dedoo achi fa'i namoota baay'ee akkana sana ajajatu. Walumaa galattu bakka makiinaan jimmarraa ka'ee hamma biyya sanaa deemuu danda'u hanga eessaa
bakka makiinaan qaxxitaan deemu hundayyuu isiniif qaqqabsiifamaa. Meeshaa kamiyyuu ajajachuu dandeessuun isiniin jedha inshaallah. Shiroo barbarree waa tokko wanti isin shakkitan hin jiru. Namoota tokkotu amaanaa waan ofii keetii nyaattu waan akkasii jettu awwaan qoonqoo miti. Wanta kaaniyyuu waan ofii kootii hin jaallanne namaaf hin godhu. Kanaasumaanuu naa hubadhaan isiniin jedha. Isin amaanaa jechuun barbaachisu inni muyyuu mataa isaatti amaanaadha. Kanaaf waanuma qulqulluu qoonqoon hundi tokkuma. Waa'ee barbarreef shiroo kana gaayasaa ashagamaa baaltinnaadha irraa bituun nama gammachiisu kamiyyuu jechuudha wanti qoonqoo. Kanaaf harka keenya manatti haala kanaan isinii qopheessine. Inshaallah asumaan ajajadha. Asbeesaa ramadaanaatu yeroon jala hin gahin. Kiiloo 5 kun kuno kiiloo 5 3 2 hanga barbaadan kiiloo 10 hanga kiiloo hamma feetan ajajachuu dandeessu jechuudha inshaallah. Yeroo barbarreeti shiroonis waa tokko rakkoo hin qabu. Kun dhumusi daaksisna jechuudha. Akka dhume dafnee daaksisna. Kanaaf isin wanti isin irratti eegamu lakkoofsa koo 941 52 74 63 kanaan bilbiltanii na argachuu dandeessu. WhatsAppiif Telegraamiidhaan. Namoonni immoo keessaan hin deebistu jettanuu tariitii erga keessan ilaaleetuun isin hin deebisin dagachuun mala malee nama kamiyyuu ija tokkoon hin ilaala. Hordoftoota koo dambanyaa koo jechuudha. Dagachuun danda'a. Kanaaf irra deebi'aatii na yaadachiisaa na dubbisaa waan biraatti fudhatinaa akkas inshaallah. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.